Jirtu abdiidha miiltota keerraa chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Kutaa kana keessatti statementii fayyadamuudhaan akkamitti wantoota akka compare goonu fakkeenya tokko hojjennee wajjiniin ilaalla jechuudha. Fakkeenya kana hojjechuudhaaf wanti nuun gochuu qabnu maalidha? Fakkeenya kana keessatti fakkeenyaa fi wanta maximumii lakkoofsa maximumii isa ta'e yookaan lakkoofsa isa guddaa ta'e kan adda baasuudha jechuudha wanti nuun hojjennu. Kana gochuudhaaf immoo jalqaba irratti function tokko create goona. Isa guddaan jedha fakkeenyaaf isa guddaa kan adda baasuudha sababii ta'eef isa guddaan jedha jechuudha. Isa guddaa yeroo jennu kanatti immoo lakkoofsa fudhatu qaba jechuudha. Lakkoofsa tokkoffaa yookaan immoo lakkoofsa tokkoffaa kana malees immoo lakkoofsa lamaffaa fi lakkoofsa sadaffaa jechuudha. Kana keessatti gaama wanti kun kan inni compare godhu yookaan immoo kan inni wal bukkee qabee ilaalu lakkoofsa meeqadha? Lakkoofsa sadiidha. Lakkoofsa sadan kana keessaa isa kamtu guddaadha isa jedhu adda baasuudhaafidha jechuudha wanti nuyi hojjechaa jirru. Yookaan lakkoofsa tokkotu guddaadha yookaan lakkoofsa lama yookaan lakkoofsa sadiitu guddaadha isa jedhu cheekii gochuudhaaf yookaan immoo ilaaluufidha jechuudha wanti nuyi as gubbaa irratti goonu. Kanaaf yoo magaa bakka kanatti maal jenna? Lakkoofsi inni tokkoffaanii irra guddaa yookaan wal qixa. Lakkoofsa meeqaffaadha? Lakkoofsa lammaffaadha jechuudha. Fi jenna bakka kanatti. Amma isa kana keessatti maal jechaa jirra jechuudha? Yookaan irra guddaadha yookaan immoo wal qixxeedha jechuudha lamaffaan as keessatti. Lakkoofsi tokko irra guddaa yookaan wal qixxee lamaati jechaa jirra lakkoofsi ni jalqabaa sun. Kanaan ala lakkoofsi inni tokkoffaamti kun amma gaasa kamiin compare gochaarra isa tokkoffaa gochaarra sababii ta'eef lakkoofsa warra hafan lamaan duukaa jechuudha. Isa duraa keessatti lakkoofsi tokko lamadha kan compare ta'aa jiru jechuudha. Isa lammaffaa keessatti immoo kan compare ta'aa jiru tokkoo fi sadiidha jechuudha. Haala kanaanii erga goonee booddee wanti nuun return goonu maalidha? Yoo as keessaa isa guddaa ta'e barbaanna sababii ta'eef yoo akka kana ta'e kana jenna jechuudha. Yookaan immoo lakkoofsa isa jalqabaa sana akka inni return godhutu yookaan akka inni deebisu goonaa jechuudha. Kanaan ala else jennee maal jenna? Else if goonaa jechuudha. Else if as keessatti immoo maal jenna gaama lakkoofsa inni duraa cheekii ta'eera jechuudha inni jalqaba. Lakkoofsa isa lammaffaa immoo compare goonaa jechuudha. Warreen hafan sana faana jechuudha. Lakkoofsa isa lammaffaa kana lakkoofsa isa tokkoffaa duukaa jalqaba goonaa. Deebinee lakkoofsa isa lammaffaa kana isa kamii wajjin compare goona jechuudha. Isa sadaffaa duukaa goona jechuudha. Lakkoofsa isa sadaffaa duukaa erga compare goone booda as keessaa inni guddaan isa kamii ta'a jechuudha? Lakkoofsa lamaffaa ta'a jechuudha. Lakkoofsa lama ta'a jechuudha. Irra guddaa yookaan wal qixxee lakkoofsa tokkooti isa jedhutu cheekii ta'a jechuudha. Kana erga ta'e booddee maal ta'a jechuudha? Deebinee dhumne xumura irratti lakkoofsi tokkoffaaf lamaffaan guddaa miti erga ta'e isa kamtu guddaa ta'a jechuudha. Ammas keessatti immoo return lakkoofsa sadaffaa ta'a jechuudha. Achi keessa lakkoofsi guddaanii isa ta'a jechuudha inni maximumiin. Kana erga goone booddee gaama lakkoofsa seensisnee ilaallaa jechuudha. Gaama as keessatti function create goone kana document dot write jennee ammattuu keessatti isa guddaa erga jennee booddee as keessatti lakkoofsa itti argine ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf tokko lama sadii man callisee argana as keessatti akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Kana booddee immoo maal naa godha as keessa isa guddaa ta'etu display naa godha jechuudha. Kanaaf yeroon godhutti amma maal godheera lakkoofsa sadiidha jechuudha kan inni display naa godhe. Fakkeenyaaf isa kana immoo kudhaniin godha. Ammas keessa lakkoofsa inni guddaan isa kanadha jechuudha. Osoo kun 20 ta'eera ta'e isa guddaan 20 ta'a jechuudha. Haala kanaanii compare gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo compare goonu kana keessatti wantoota nuun hubachuu qabnu maalidha? Yeroo compare goonu keessatti mallattoolee kanatu jiru. Mallattoon kun wal qixa ta'uusaa kan ittiin ilaalluudha jechuudha. Lakkoofsi kun lamaan wal qixxeedha isa jedhu cheekii gochuu barbaanne mallattoo kana fayyadamna jechuudha. Inni kun immoo greater than or equal to irra guddaa yookaan wal qixxee isa jennudha jechuudha. Kana malee less than or equal to kan jedhamus jira jechuudha. Irra xiqqaa yookaan wal qixxee ta'uusaa kan ittiin adda baafannu jechuudha. Kanaan ala immoo wanta adda ta'u tokko yoo jiraate kanadha jechuudha. Wal qixxee miti jechuudha kun gonkumaa. Gabaabaatti warreen kun lamaanii maalidha?
faallaadha walii isaaniitiif jechuudha. Irra guddaa yookaan wal qixaa fi irra xiqqaa yookaan wal qixa yeroo ta'u inni kunii fi inni kun immoo maalidha jechuudha, wal qixxeedha moo wal qixxee miti isa jennudha jechuudha. Kuni wal qixxee akka hin taanettidha jechuudha kan inni konsiidarii godhu yookaan haala kanaanidha jechuudha kan inni hubatu. Kana fakkaata kutaa itti aanu wal argina. Yaadaaf qe'ee qabdan koomentii gubbaa nuuf kaa'aa. Galatooma.